Giseen tu waan takka namni gisee si duuba godhu gisee yaa'ii deemtu namni hiriyaa kun sitti himanii beektanii misin. Hamzaa dhufee naa hime istoorii kana barreeffama kana agarsiisa qawwee inni ta'e itti erga kana hunda agarsiisa iskirinshuut godhadheetiin qabadhee isa kana hidha darbaa aboo hidhatti hin darbini nama saahibaatisini jee khayirraa gorsallee dhaan Hamzaan dhufee ragaa ba'uu danda'a. Maaltu ture eega gartee wanni tun taatee qawwee tana hunda itti ergee suuraa kana hunda itti ergee Hamzaan na bira taa'ee aboo kottarra waa hin si garsiisa hayyee maali bar namaa walitti buuneeti namni akkanatti wooma kiyya gaafachuu jecha qawwee kana natti ergee hayyee akkamitti. Fuudhee isin amma bifa viidiyoo afaan agartanii ija kiyya kana jechuudha. Ija kiyya kanaaniin harka qiyaamaati qabriitii yaan itti dhafa. Isin galee hayyee maali heedariitu kumsa dinarraa liqeeffatee aboo kuma sadii kana naa deebise jennaan kana ni gaafattaa jee jidduun arrabaan nakkutee achiin arrabaan anillee jechatti deddeeffadhee achi booda annan beeytu jeete qawwee isaa qabu. Natti ergee bikkumatti jirtu qofa naa himi dhufeetiin achitti shuut si godhe naan jee. Gaaffii qaxxaamuraa asirratti dhiifama Hamzaa kiyya dubbiin haa dubbadhu gaa haa dubbadhu ni dubbatta waan ta'u gara sirra taa'e. Wanni irra deebi'ee tokko jiru kun kabiraa. Ni gaa kalaas inaf hinga. Gaaffii qaxxaamuraa. Hamzaa shee jaabir. Wanni kun ni jira moo jiru? Jidduu jiraami. Gaaffii qaxxaamuraa. Hamza. Namni qabeenya qabu namarra liqe. Kejiraan dhaggeeffadhaa biyya rakkoon qabuti. Anamma kanaa fi ilaali an dubbiin bakka rakkaate waan beekuuf. Ustaaza Hidarka obsaa gaafatu yamtee fete. Naaf obsaa waliin fixata. Okay, Hidarka obsi haa uummataa fi saayiftuu isheen irraa fixatu. Nagaan naa bulaa kaashi galatooma wal fadha uraa bulaa dibina. Yoo deemuu barbaadde deemu garuu dhimma rutinii haasofna yoo hojii haasofna itti immoo akka dhiiraatti taa'ii sagantaa eeggannee hojii haasofna gaa asii ol wanni sababni hin jirtu waan ta'eef ati malee kaabiti. Deemu obsaa uummanni ta'e dhugaa baruu itti fufi mana dhugaa baruu. Rabbi dhugaa tana si agarsiisu. Ofa itti fufi obsaa. Malee kan hin jirtu gaa Hidara si'ala itti fufi. Akkasitti Hamzaan kun beeku lollu kun lama lollu kun. Kagaafa qawwee kana gana wal araaramanii karoofaan kaasee hoteela keessatti lammadaa beeku lollisa. Ayya. Eenyu maallaqa irraa qabeetti bakka sana danuu baasi. Eega laal eega wanni ta'e Hamzaan kun natti hin dhufu. Ayya. Aboo waan tokkoon na mudatee nama akkana akkanaatu barra akkanatti namaan na doorsisee qawwee natti ergee naan jedhe. Hayyee eenyu akkana akkanatti Heydar Abdii Bilisummaa qarshii kumsa diinarraa liqeeffatee maallaqa kiyya kana naa deebisiin je'anii maallaqa kiyya naa deebisi jennaan achiin bikkumatti jirtu qofa naa himi dubbii walitti deddeeffatan dubbii walitti deddeeffannaan barreeffama sanan guututti gad dubbise dubbii walitti deddeeffannaan bikkumatti jirtu qofa naa himi. Heydar moo Hamzaadha? Hamzaa jee bakka kanatti. Hamzaatu adda nu qabdee beekadu siin jee. Heydar lafaa ka'ee qabe ammallee. Okay. Jidduu seenani takkitti jidduu seenaa kan baase Osmaan jidduu jiru akkas jaan jechuudha. Nama tokko gaa waliif fiigu kana gisee kana jettee haraar qaboo jidduu dhawoo isin jiraa mire. Yes. Eenyu jiidoo darbee obsaa eenyu jiidoo Hamzaa darbee bikka hammaama takka irraa fuudhee akkanatti darbee Heydar akka malee lafa bu'ee jechuudha yeroo sana. Lafaa ka'ee aaree jechuudha amma dubbiin lola jedhamti. Oosa turee beekamti. Filiis injee kana gaafata qabu jirti kalaas gaafiin isinii galu jira indee tanaafin isin jalaa kun ogaas dalagatti isinii kaatan laal awwatti nama hundaaf galgee yeroo. Amma kadir laal bakkatti adda baasu barbaadesan akka Hamzaan Heydar dhee qofa uummata akka ibsanii bakka qoflaniif godhanii hin beeka jara keenyaan. Ani Heydariis waliin hin nyaadde Hamzaanis naa saahiba jarri lamaanuu naa tokko taatee guyyee sana achi taate qofaan dubbadhan jarri lamaanuu dhufanii anarra cubbuu keessa Heydariis narra cubbuu Heydariis nama ol beeknu nama guyyaarraa wal agarru jechuudha. Dhufee obsaa cubbuu narra keessaa jiru Hamzaanis obsaa cubbuu narra keessaa jiru. Isinii galee dubbiin tapha ture ilaalla akka beekuu qabdanitti. Akkanatti salaataa dhufnee bikkuma salaataatti naaf Hamzaa waddaannee akkana gaddeemnutti Heydar nu jidduu bahee wal qaban jarri. Dubbiin tapha ture waan toopik kanaan barbaadatti fufi. Hamzaan Heydar harka akkasi qabeeti humna isaa laaluuf aboo suma kanaami gabaabumaan ganaa kanaami ati kasheekkotiirraa amantiirraa dhimma adda addaa borcusiimi jeeqa humna wallaallachuun takkan jedhu akkasi qabee hogguu kana Hamzaan akkana qabee jiidoon lafa gadhiisee jechuu Heydar kan. Gisee akkasitti Heydar lafa bu'een hayyi. Jee jidduu seena booda dhaabaa akka jennaan nu jidduu seentee beekattee jaan nu jidduu seene. Akkasitti gaa jarri lamaanuu silaa karaa harkaan qabanii namuu harka qullaadhaa afirraa takka wal agarsiisan jeetiin anis jidduu bee. Kunis dhiira abbaa mootuu laalaa hojeetiin yeroo isa waraabullee fadeetiin ani wanni akkanaa kun gaarii mijee ofirraa dhiise. Ogguu Heydar kullu Hamzaan Heydar lafa darbee Heydar lafaa ka'e dubbiin lola jijjiiramte amma. Ogguu duraa xabaa beeki. Dubbiin dhoote amma lola jijjiiramtee namni xiqqoo gurguddaa kun gisee wal lole bara akka dibootaati. Diboonni gisee wal lole bara gidaara wal girgirii takka hattaa bara. Girgiriin takka taatee amma gidaarri kun waliin fiigan takka. Ajaa'iba saba warra maaltu maal ta'e
gabbuyeetiin sheekaa amaas waan akkanaa tanaaf gaarii miti anumatti qomee isaan wal dhiisanii jee jettutti eegee ammaasis gaa Hamzaan garankuu Heydar fuudhee ammaasis gidaaraan dhee kana gaamma Heydar dhaabbate. Heydar gisee dhaabbatee Hamzaan deemuu didee bakka ganaa arrabsee ana asirra si kaa'e maal jee an cufatte tufee achi Heydar ni dhaabbate jechuudha. Heydar hanga kana hunda ni dhaabbate aboo Hamzaa bakka kanas dhiirtee takka eega dhaabbatte booda dhiira dhaabbattee sirraa waan jette jette daddarbachuuf waan hin bareedaa biyya Hamzaa kana qabee darajaarraan nu haasuu Hamzaa fuudhee deemen. Hamzaa fuudhee deemeni bikka kaaffee turre jalqaba. Gara kaaffee keenyaa kanatti deebi'u osoo deemu jirru Heydar veeyitii kaafatee veeyitii Sheekh Jamaal Aliyyiitiin deemu. Bikka sagalee kanatti isin dhufuu deemaa beeku sagalee xiyyeeta waraabamte. Fayyaa ta'e. Numaa gara. Amma Hamzaa yoo as jiraate ol baha yoonii fi shooppii haa godhu taate miiseenjarri isaa ni jira miiseenjara isaa san keessa seenee waan tana yoo kan agarsiisu taate or wanna kana yooniifin itti naqee gaafadhee wanni kun dhugamoo kijiba je'eeni rizaaltiin kijiba taate or dhugaa taate maal Hogguusanii. An dubbaddume yeroo takka tarraan haraan. Hogguusa waan godhu ragaalee san qabatee dhugaa ta'uu qaamni mootummaatis soba ta'uu addaan baasuu danda'a qabatee kallattumaan gara seeraa dhihaatee karaltii seeraatiin nagaafatee ana mootummaan adabbii namni tokko karaa sooshaal miidiyaatiin dhufee nama doorsisuudhaa qabu tokko narratti murteessu san seerarraa hin fudhadha malee waan amma ani dhugaa ta'uu fi soba ta'uu ragaa walitti qabaati mootummaadhaaf dhiheessa mootummaa jira biyya kana keessa jiru kana keessa saniifuu ragaa mootummaadhaaf dhiyaatee ummanni laalamma maquma keetiifuu jechuuf halee ta'e darqiyya ummanni nu laala ummanni beeka Hamzaa kiyya ummanni beeka dhiise maal beeka ummanni maal beeka ummanni beeka waa hundaa beeka maal footoo isin walitti ergitan ni beeka ummanni ansin jedhee bara ragaa qabatama qabdaa ragaa qabatama artificial intelligence dhaan laaleetiin dhugaa ta'uu fi soba ta'uu yoo soba ta'e ani soba sin chaayir hin fudhadhu lakkii artificial intelligence dhaan addaan baafadhee artificial intelligence naaf mirkaneessee ragaa mirkaneessa walitti qabaati biyya seera jiru keessa jirra waan ta'eef seera dhiheessee seerri bakka an jiru mana an jiru lakkoofsa manaa lakkoofsa kiyya tokko na beeka waan ta'eef nagaafachuu danda'an yaa obboleessa kiyya gaarii kanu. Rakkoon qabu darqiyya barane khayraa fi seeraan baanu maqaa online irratti na bade Hamzaan ni kijibata jette san. Lakki an dalaga duuba waan ta'eef kana duukaan bu'u dhimmi waan kanaa ati dhimmi ka'umsi waan kanaa dhimma Haydar Abdii bilisummaatiif dhimma ani Hamzaa wal'abuuti moo dhimma amantaa ture. Ka'umsi waan kanaa maali? Amantamarraa haasawuutti jiru bara. Waan dhimma dhuunfaati dhimma kana keessa maaltu naqaasa dhimma ta'e suma akka inni jedhullee kasa'u taate. Heydar wala amantiirraa haasawuutti jiruan footoo shugguxii qabdu tan ergamterraa hin haasa'u jira. Beekee bara Hamzaa kiyya ansiifin obboleessa kiyya. San dhimma addaati waan ta'eef san dhimma addaa sanii kallattii seeraatiin na haa gaafatu rakkoon qabu lakki yoo ta'e immoo manguddoon lafarratti na haa gaafattu malee ani an kabaja keessatti ustaaz eegduu tokko takka adeemsa yoo amma ustaaz Hamzaan fuula uummata kuma furii kana duratti barruu san teekinooloojiidhaan dabalee akkasi ta'e feekii akkan ta'in footoshoppii akkan ta'in oriijinaal noormaalii sirraan ka Hamzatti ergame ta'uusaa yoo mirkanaa'ee ati ni waa akkatamu ni fudhattu. Maaliin fudhadhee dabbaala kiyya bara ani sin jedhee bare dhugaa ta'e mirkaneeffannaan ragaa qabatamaa seeraaf haa dhiheessu poolisiidhaaf rakkoon tokko hin jiru. Ana ustaaz akkas taanaan yaala osuma ijaaratu laa yaasinnis waan takka illee gaafatee dhiisamtuu maddiina ustaaz inni fedhuu fedhuu baatu sumatumaaf waa ibsu nu godhe dandeenyaanati. Gaafi takkaan gaafa. Heydar fakkeenyaaf waan kana seeraan ana gaafatanii. Sanuu jaafsu jiranii dhiisi naaf sin jee. Jechuma tokkoon gaafacha fedha dhiifama. Waan takka illee on gaafatanii dhiisi. Obsa. Ustaaz daraquu fi dhiisi badinaaf. Ayyee ustaaz. Gaaffiin si gaafadhu tartiibaan naa deebifte tolee. Ayyee. Reefu osoo haasawituu doorsisa badaa godhamee jette.